Ashama kam jirtan ilmaan Oromoo nageenyi isin baraadhaa baga jiraattan baga irra deebiidhaan gara chaanalii YouTube muhee yeroo dhuftan warra jalqabaa dhuftan muhee jedhama. Chaanalii kanas subscribe godhuun maatii kiyyatti dabalame. Yoo maatii kiyyatti dabalamte qophii adda addaatu as gubbaa dhiyaata. Qophii aartii, qophii seeqachuu, qophii bashannanaa, qophiilee hedduutu as gubbaa dhiyaata. Akkasuma kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo warroonni chaanalii YouTube haaraa banattaniitiin hordoftoota hin argatin akkasuma qophii bareedaa, qophii nama kolfisiisuu fi qophii nama seeqachiisu. Ajandaa garaagaraa yoo kam YouTube kee irratti kan dhiyeessu taate warroonni nu jala jiran waan Oromoo taateef chaanalii kee share sii gochuudhaan akka uummanni Oromoo subscribe sii godhu siif kadhanna. Chaanalii kee liinkii isaa koomentii keenya jalatti erguudhaan akkasuma atis achirratti waan uummata Oromoo fayyadu yoo kan maxxansu taate uummanni subscribe sii gochuu danda'a. Sababni isaa yoo subscribe sii godhaniitiin ati achirratti qophii garaagaraa kan hin dhiyeessineef taane uummanni waan si jala taa'uuf hin jiru waan taateef ajandaa babbareedu yoo kan qopheeffateetiin dhufu taate share sii godhaa liinkii isaa koomentii jalatti ergisiin jechuun si jajjabeessa. Kanatti aansuudhaan ammoo guyyaa hadhaa kana qophiin kenna qophii beeksisa YouTube osoo hin ta'in qophii addaati. Qophii addaa kenna kan guyyaa hadhaatiin akka viidiyoo kana itti sesseeqataatiin itti bohaartan abdii isinirraa qaba. Jalqaba irratti osoo gara viidiyoo kiyyaatti hin dabarin hin duratti ammoo viidiyoon guyyaa kaleessaa maxxanse irratti namoonni hedduun kan na abaares jira. Akkasuma hedduun nama ammoo viidiyoo keessaa mummuruudhaan gara magaalaa abaaramtuu magaalaa TikTokitti geesseetiin kan nama na arrabsiisaa jirantu baay'eedha jechuudha. An jalqaba irratti goitii viidiyoo san isinii hojjedhu qophii kana kan hojjedheef akka isin itti bohaartaniif qofaa akka gara biraatti nan fudhannee wantoota biraa irraa bilisa jechuudhaan jalqaba irratti isin beeksise. Ammoo warroonni viidiyoo namaa keessaa mummurtaniitiin iddoo garaagaraatti geessitaniitiin maqaa na balleessan namoonni amma hedduun viidiyoo jalqaba irraa waan hin dhageeffataniif bakkumatti irraa murtisan qofa erga dhageeffatee booda maqaa si balleessaa jiru. Keessattuu magaalaa guddittii biyyoolessaa magaalaa TikTok keessatti namni kabajaa naa qaba beete anuma qal'aa kana jechuudha. Dhugaas hin jedhu. Video kiyya akka olii gadi hin qoqqoonne asumaan dhaamsa kiyya dabarfachuu barbaada. Kabajamtoota jaalatamtoota. Okay, kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kanatti aansuudhaan ammoo qophiin kenna kan guyyaa hadhaa dhiheenna kana fuula miidiyaa Feesbuukii fi YouTube gubbatti ajandaa Ustaaz Ali Suufiyaaniif Hamza Shajjaabir uumaniin miidiyaan burjaajee jira. Jalqaba irratti kan ajandaa uume Ustaaz Hamza Shajjaabir ta'ullee mana murtii gurraachaa jechuudhaan kan inni ajandaa torbetti yeroo tokko nama dhiheessu keessatti Ustaaz Ali Suufiyaan gara mana murtii gurraachaatti erga dhiheessee booda sagalee isaati jechuudhaan sagalee wayii erga inni public godhee booda namoonni hedduun warroonni ajandaa wilimaaf wilxii eeggatan kan akka Dr. Aslii Muhammad yookiin ammoo Aslii Onnee saba Oromoo akkasuma Jeneraal Mubaarak Musammaa dabalatee warroonni ajandaa miidiyaa gubbatti wilimaaf wilxaa eeggatan kun fudhachuudhaan ajandaa uummataa gochuudhaan kan uummata burjaajessaa jirantu jira jechuudha. Ganatti aansuudhaan nutis qophii asirratti isin seeqachiisa akkasuma waan irraa baratan jedheeti yaa'u tokko isiniif qabadhee dhiyaatee jira hanga xumura qophii kiyyaatti na faana turaan affeerraa kiyyaa kallattimaan gara viidiyoo beena. Tole kabajamtoota fi jaalatamtoota namoota hundayyuu kan sagaleedhaan suutaan fideetiin kan isin affeeru isin seeqachiisu akkasuma ebalu maal haasee Asliin maal haasee Mubaarak maal haasee gorsa akkamii dabarsan isaan kunniin jechuudhaan kan taraa sagalee isaanii isin dhaggeeffachiisu ta'a hanga xumuraa qophii kiyyaatti obsaan na faana tura. Jalqaba irratti osoo gara viidiyoo osoo hin fidiiriin duratti Mubaarak Musammaatu maal jedhe beektanii? Mubaarak Musammaa akka nu nama arrabsinuuf kan nu kakaasaa jiru uummata kennaa jedhe. Sababni isaa yoo gabaa tokko namni tokko re'ee gabaa baasee namni tokko saree gabaa baasee re'een sun irratti haftee sareen sun gurguramte atis taraa biraa yoo naggaadde taate akka saree naggaadduuf si kakaasaa jedhe. Sababni isaa atillee gurgurachuu feeta waan taateef waan namni sirraa bitu daldaluu qabdaadhe. Namni kenna yoo nu nama arrabsinu nama kumaaf wayiin nu laala nama kuma lama sheer nu godha. Yoo nu ammootu waan uummata fayyadu kan hojjennu taate viidiyoon kennan daawwatamuu jedhe. Kun waan sirriidha waan anillee ofii kiyyaatiin talle uummanni waan gara faayidaa. Jalqaba irratti Aslii Onnee saba Oromoo sirraa eegalaa mee balaa kana hundaaf wanti nu saaxilee yoo viidiyoon kun dhugaa taate sheekallee akka inni gara hamaama lafa kaayetiin kadhaa kanatti seenu wanti taasise mee maali jetteetii yaadda mee balaa kana hundaaf kan saaxile eenyu? Jabeenya dhaltuu kennaa irraa kan ka'e sheekonni illee Qur'aana lafa kaayanii koofiyaa lafa kaayanii tooba lafa kaayanii itti warwaatu eegalee jiru. Haadha kullu من المشكلة البنات الحقنا بنات أوروميين جالالان بيتن وانا الذين جروا كوكنا فيكم dhugaa keeti shamarran keenya jaalala hin beektu shamarran keenya osoo kan jaalala beektu taate nama guddaa akkanatti hin kadhachuutu ture nama guddaa miti shamarran keenya dhugatti balaa jaalalaa kanaan duuba jiran Oromoon waa hedduun kufte dippiloomaasiif diinagdeen akkuma kufte balaa jaalalaatiinis kuftee jirti osoo Oromoon kan jaalala beektu taate Dr. Ali Birraa
faranjiin fuudhu ture. Akkasuma jeneraaltichi kunillee faranjiin fuudhu ture. Kanaafuu shamarran keenya jaalala hin beekan. Mee ati amma eenyutu balleessetta? Zoro zoro xifatu yennante konono nama ko shekotan tu ko ana nama shekati nama kesi kanin tu zoro zoro xifatu yesetoch no oso isin garaja batu batani oso yo isin hello isin injeran fiidani duftani shekamiti duriyena kana kusitti warwatu jechu isin jalan beitan Doktor Gaafii xumuraa sa'aatiin qabnullee dhumatee jira waan taateef mee kana manna itti dawwalee sagalee na waraabu manna itti dawwalee viidiyoo na waraabu manna dubartiinis dhiirarraa fagaatte dhiirris dubartii irraa fagaate nu hundinuu kophatti yoo jiraanne mee akkamii danda'ama isiniin kun nama biyya chaayinaatti alxaxxaam ayballaan milee ummata rukutamaa kanaaf waggaa 27 barateedha. Anis irraa fagaadhee isinis narraa fagaatteen jiraannoo jenne mee jiraachuu dandeenya nutti hima. Dubartiin takka dhiira malee jiraadha yoo jedhani akka nama uffata baafatee qullaa deemuti hin danda'amu dubartiin dhiira malee. Yaa doktor gubanne mallummaan kenna maare irraa fagaannellee jiraachuu yoo hin dandeenye kunoo yoo ati itti dawwaltu yoo viidiyoon itti dawwaltu viidiyoo si waraaban viidiyoo dhiisteeti yoo aadiyoon itti dawwala jettellee mushkilaadha kunoo sagalee si waraabutti jiran yoo ati aadii itti ergitu iyyuu iskiriinshuut godhanii poostii godhan bargaafuma ati jalqaba aadii itti ergitu san irraa iskiriinshuut godhanii uf bira kaayan achirraa miseenjaraan gaafa ati hajjettu irraa iskiriinshuut godhanii uf bira kaayan kanaafuu mee doktor uummata akkamii kana akkam ufirraa goonamee nutti hima falli jiru maali? Dafi dhabama godhi jaannamin buusi qilinxoon buusi maarki maaliif feesbuuka uumeetiin mana hidhaa keessatti uume bilookii wanni uumee fi shayxaana suuraa dubartii uffattee sagalee nama guddaa waraabdu tana haa hidhaniif bilookiin uumame jechuudha. Tole doktor dhaamsa bareedaadha yeroo keessan aarsaa gootanii asitti gaafiif deebiin wajjin godhuu keessaniif guddaa tokko galatoomaadha yeroo dheeraa waliin fudhanneetiin marii taasifnee jirra kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya kan guyyaa har'aa akkuma itti fufetti jira kanatti aansuudhaan ammoo Mubaarak Musammaa Yaasin isinii dhiyeessina innis mudannoo tanaan wal fakkaattu qaba natti fakkaate mee viidiyoo isaa irraa kuma hubannutu jira ammas turtiin keessan nufaan haa ta'u kanatti aansuudhaan Mubaarak Musammaa Yaasintu dhiyaata. Mee Mubaarak Musammaa Yaasin atiin kun nama guddaadha akka nam tokkotti dhimma kanarratti mee maal jetta yaada kee? Waa amanuu qaatanii si'an waa'ee miidiyaa kana sinii galee? Dhugaa keeti zabana kana nama amanuun baay'ee rakkisaadha homa hundayyuu amanuun baay'ee rakkisaadha rabbiin ija wanti nu kenneef akka nu ija kennaan waa hunda adda baafannuuf homa ija ofiitiin argan adda baafachuu wayya mee ati Ustaaz Alii Suufiyaan karaa akkamii irra jiran jettamee ifaan ifatti nutti himi? Cubbuutti sin galu shakkitti sin galu. Ustaaz Ali Sufyaan kana godhanii giroo isaaniiti. Rabbitu isaan gaafata. Karaan Ustaaz Ali Sufyaan deemaa jiran immoo karaa kami? Karaa Nabi Muhammaditti na gorsaa jiru? Karaa sirriitti na gorsaa jiru? Iyyeen karaa isaan na gorsaa jiran kana irraan fudhadha. Yoo isaan viidiyoo koolii namaa naasai sagalee akkanatti namaa argi jala jedhinaan jedhan hin fudhadhu. Wallaala amma kanaa miti yoon barataa tees. Dhugaa keeti namuu gara sammuu isaa ajaja deema yoo nam tokko waan rabbi sitti hime irraa fudhatta yoo ammoo waan dhuunfaa sitti hime akkasumatti ofirraa dhiifta jechuudha namni tokko kan inni sitti himu amala isaa osoo hin ta'in kitaabaaf qur'aana sitti hima waan taateef kitaabaaf qur'aana isa osoo hin ta'in kitaabaaf qur'aana san irraa fudhatta jechuudha kanaa dhimma isaaniif dhiibna mee ati mudannoon akkanaa kun si mudatee jira nama miidiyaa gubbaa jiru miidiyaa gubbaa saniin sababanii balleessuuf shira akkanaa kana namarra xaxu wanti akkanaa kun si mudatee jira mubee barbaachu bakka dhiisaadha. Wanta taruutu gaariidha. Waan ta'e wayina gaafatte jenna lakkii wanta akkaas kana godhees hin beeku hin godhu siin jedheen. Waan akkanaa argees dhagees nan dhagee malee miidiyaa irratti anni waan akkanaa nama gorsu. Abbaa jedhee tani bakka akkateetti waan biraa gallee ati nan jaallattu ati namaa miti sobdee afaan banta malee naan jette. Sobdee afaan banta malee naan jette. Akkana karaa miti dubbiin akkana utuu nama jaallatta ta'e utuu namaaf yaadda ta'e kun birqii miti maal rabbii jedhi Jaapooniyaan teessee naa hin naasoftu maal ilmoo durbaas qayyamuun xuruudha maaloodha jedhamee jennaan iyyee bakka galatoomi waan akkana takka godheen beeku yoo namni immoo dhiqqa dawwalee mucaan sun miskiinaa nama jaallataa surree baasee taa'ee namaa naasaa viidiyoodhaan namaa naasaa siin jedhani si dogoggorsiisanii abbichi. Dhiifamaan jedheni sin jaaladha si kabaja dhiifama jennaan achumaan cufattee
yeroon jedhu namatti dawwaltee rabbitti sii qabaana. Namatti immoo dawwalaa jirti akkuma isin beektanu immoon koo lakkoofsi kan biyya kanaati miti tokko. Kan biyya adda addaarraan ijoollee irraa fudhee banadhee nama kaardii annaa dawwalee rakkoo akkasii keessa jirra jedhee kan ittiin deebisaa fi lakkoofsa biyya alaatiin akka inni taara itti dawwalee hin arganne jechuudha. Ani immoo na qaba waatsaappii na qaba telegiraamii na qaba waa hunda qaba lakkoofsi koo garuu gosa adda addaa biyya adda addaa rabbi jalaa jaallatu uummata na jaallatu naa kennee bitee maqaa isaatiin naa kennee naan itti fayyadamu. Immoo wal ilkaadhee lakkoofsi koo lakkaa innan intinaalu baheeraa fi dawwaltee mallaa jirti beektu rabbii isii qabaa jira. Abaleeti kottu dubbadumee haqa kana naa baasi was laatta. Dawwaltee hindi ne gurbichetti. Namatti ergee. Wayyaa waaqa. Nama duratti ergee booddee jimaa hindi ne gurbichi gowwaa wayii jetteetti. Laalaa gowwummaa qabu. Akkuma kana of eeggata. Itti deddeebii jedhee natti fakkaata. Hindi ne maali jetti. Sagalee ishii waan jabee kanatti bu'amaa ture achumaan wallaahi naasu anne imimmaan jechuudha. Ofii xabbi na raayee. Utumaan kee waan hin taane tiraasee jedhe waan hin taane hojii raawwadhee jedhe na waraabdee dabarsitee na gurgurachuufi na gurgurachuudhaaf dhufte. Waan akka sagalee nama waraabuu, viidiyoo nama waraabuu dur dhiirota biyya Arabaa biratti himanii dhiironni biyya Arabaa akkasuma biyya keessa jiran shamarree tokko janajjananii viidiyoo irraa waraabanii gaafa ishee waan tokko itti jamanii mallaqa tokko fakkeenyaaf gaafattee birrii mana kiraa gaafattee gaafa isheen si kennuu diddee viidiyoo saniin doorsifteetiin umrii kee guutuu irraa jiraatanii turte. Amma mootu guddina tekinooloojiif qarummaa shamarranii irraa kan ka'e shamarreetu nama waraabuu eegale kun alaamaa qiyaamaati. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota. Amma Hamzaa Shajjaabiris dhiifama gaafatee jira. Kun dhimma jiraati. Nu ammootu wanti asitti finnee irraa haasoinuuf ajandaa isaan ufii nuu baasan nu bocachuu beekna. Nuuf dalagaadha waan taateef jechuudha. Kanaafuu Hamzaa Shajjaabirillee dhiifama gaafatee jira. An qophii kana akka hojjedheef akkuma isinitti kolfitaniif dikkootti seeqattaniif malee Hamzaa Shajjaabirillee jibbaa irraan qabu ustaazattiin beeka. Alii Suufiyaanillee jibbaa irraan qabu ustaazattiin beeka. Ajandaa kan baase jara lamaani. Jarri kunniin min zamaana gaafaan jalqaba miidiyaa gubbaa dhufullee jarumaa wal arrabsitutti dhufe. Isaan lamaan ufii wal arrabsan. Arrabsoo duraaniitii fi kan hadhaa kana wanti garaagarummaa jidduu jiru ammootuyyuu kun dhimma viidiyooti. Jarri kun nama guddaadha. Nama maqaa ustaazummaallee ofirraa qabu. An ammootuyyuu isaan maqaa balleessuuf yookiin ammoo isaan diqqeessuuf miti. Ajandaan tokko miidiyaa gubbaa ol baanaan sheeni baase, qeesiin baase, durriyyeen baase, qondaalli mootummaa tokko baase, qondaalli mormituu tokko baase nuuf dalagaadha. Gara dhufeen maraan itti bocuu beekna jechuudha. Kanaafuu kabajamtootaa fi jaalatamtootaaf kiyyaa gara biraatti akka nu jalaa hin fudhanne isin jira. Qophii kan akka isin itti seeqattaniif isin dhiyeesse kun kan isin wajjin ture qaxaleen keessan muheedha. Chaanaalii keenya kana subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa laayik gochuun yaada keessan koomantii jalatti nu barreessaa. Nu hin arrabsina. Dogongorri yoo jiraate nu gorsaa. Galatooma. Bye bye.